dhaabbachaa hin jiru. Inumaayyuu bifa jijjiirachaa jira. Waraanni kun akka jedhamutti egaa amma gara kaleessa akkuma isinitti himne gara baatiin Abaalatti waraana hamaatu gaggeeffame. Kanarraa kan ka'e jiraattonni Affaarii baqatanii jiru jedhama. Gara naannoo Affaar Samaraa fa'aa fi iddoo dhiyootti ta'e naannoo sanitti baqatanii jiru jedhamaa jira. Sanaan alaa gara bahaatiin har'a xinnoo tasgabbiitu jira. Gama biraatiin gara dhihaatiin garuu gara Tagadee jedhamu kana yookiin Sagadee jedhamu kana qabachuudhaa fi tattaaffii guddaatu godhamaa jira jedhameera. Isa sana gufachiisuudhaa fi Eritiriyaan humna Tigraay gara Sagadeetti deemu keessattuyyuu meeshaa waraanaa gurguddaa akka madfii fi taankii garasitti dhiyeessaa jiran kana meeshaa waraanaa gurguddaadhaanii barbadeessee jira jedhama. Isaanii rukutee achii isa rukutee jennaani warri Tigraay deebisanii har'a Baadimmaa irratti isaan rukutanii jiru jedhameera. Egaa Baadimmanii humnaan amma qabamte lafa Eertiraa jala jirtudha. Kanaaf warri Tigraay amma tattaaffiin isaanii otoo amma keessattuyyuu gara dhukaasa dhaabuu waliigaltee dhukaasa dhaabuutti otoo hin galin dura lafa isaanii lafa gara dhiyaa Tigraay jiru kana Walqaayitii fi Humaraa isaan kan walitti qabatanii deebisuu barbaadu akka jedhamaa jirutti yoo isa deebisanii jedhanii achiin booda guutuudhaanii laphee guutanii onnee guutuudhaanii garasitti socho'uu danda'u sanatti jiru jedhamaa jira. Egaa waraanni kun haga ammaa kanarra jira. Gama biraatiin Abiyyee haleellaa diroonii hin dhaabne. Dirooniin kun har'aas dirooniin kun iddoo sadii rukutee jira. Iddoon sadeen kun Kooram, Maacoo fi Saamree rukutee. Kana maaliif akka rukutee egaa wanti beekamu hin jiru. Akka jedhamutti namoonni baay'ee miidhamanii warruma siviiliyaaniiti jedhamee jira. Kun egaa bakka biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee pirezidaantii Ameerikaa dabalatee dhaabii jedhaniini erga gaafataniin booda nan dhaaba jedhee haga ammaa kun otoo hin dhaabiin hafee jira. International communitynis waan kana dhaabii ammaan achi rukuttaan kun yookiin haleellanii xiyyaaraa kuni diroonii kuni sirrii miti jechuudhaan inumaayyuu kaleessaa UN'n xiyyaaranii siviiliyaanii yookiin immoo qabeenya siviiliyaanii haleeluun akka yakka waraanatti lakkaa'amaa jedhee erga baaseen booda maal fiddu jechuudhaan kun rukutee jira. Kana maaliif akka ta'e nuuf hin galle gara tokkoon ajajaan waraanaa kan isinitti himnaaf duratti oduudhuma kana keessatti Biraanuu Juullaa fi Yilmaa Mardaasaa Asmaraa jiru. So kanaaf ajaja kennuu hin danda'ani. Kanaaf ajaja kan kennu kana itti aanaa isaati. Inni immoo egaa jeneraala Lammiin Amaara ta'edha. Warri ekstiriimistii Amaaraa waan fedhii qaban hin fakkaatu. Wanti kun akka dhaabbatu waraanni kunis akka dhaabbatu fedhii hin qaban fakkaata. Kanarraa kan ka'e Abiyyi bira darbuuyyuu hin oolle jechaa jiru. Yookiin immoo ajaja Abiyyiin ala hin goone malee Abiyyi xinnumallee ta'u sheemiin itti dhaga'ama. Sheemiin itti dhaga'amee lakkii waan kanaa egaa waadaa galee waadaadha jechuu danda'a. Warri jedhan jiraatanis gara biraatiin isin amala Abiyyiin beektanii. Abiyyi gaararraadha waan hunda fakkaachaa oola. Amma waan tokko sitti dubbatee isaa booda immoo haaleetii waan biraa sitti dubbata. Asitti waa tokko jedheetii achitti waan biraa jedha. Jedhanii kan morman jiru. Kanaaf
kam maaltu akka ta'e maaliif akka kana godhe haga ammaan beekamu gara tokkoon ergaan inni dabarsaa jiru international communityidhaa fi waan isin jettan hunda hin dhaga'u jedha. Gara tokkoon immoo baga naa bilbiltanii baga na dubbistanii nan dhaabaa kuni jedha. Egaa addunyaan hanga daangaa qaba. Hanga yeroo wayiiti kan isaan obsanii fi hanga yeroo wayiiti kan isaan gowwoomsuu danda'u. Yeroon suni darbee jennaan yeroo sanaan ala deemee jennaani waan hunduyyuu akka malee baduutti yookiin immoo hundumtuyyuu abdii kutateeti gara isumatti garagaru waan biraa miti. Amma waraanni kun haala amma jiru kanaani haleellaa xiyyaaraa hin dhaaban taananii haleellaan xiyyaaraa dhaabachuu dinnaan no fly zooniidha kan isaanii labsanii. No fly zoonii labsamee jennaan achiin booda waan hamaatu dhufuudha deema. Yoo no fly zoonii kana egaa qaamni eegu hin jiru yookiin eegsisu hin jiru jedhanii yoo itti amananii international communityin yookiin immoo waliigalteen yoo dhabamee jedhee waliigalteen gara tokkoon fakkeenya fi United Nations irratti waliigalee no fly zoonii yoo labsee jedhee isa sana eenyutu eega jedhanii akka eegan kan irratti waliigalan suniyyuu rakkoo fiduu danda'a. Egaa yoo suni illee irra gaamuu baate lafa jala meeshaa waraanaa kennanii fi warra Tigraay gargaaranii ammaanichi falli tokko akka dhufu gochuu ni danda'u jedhamee yaadama. Kanaaf Abiyyi amma akkasitti fufuun kuni warra Tigraay miidha jedha malee ofii isaatii baay'ee isa miidha. Otoo akkuma inni jedheeyyuu otoo duubatti deebi'uu baatanii otoo carraadha kan nu gargaaree jedhu inni otoo carraan nu gargaaruu baatee har'a nuyi miti kan dhiifama kennu yookiin immoo nuyi miti kan dhiifama gaafatu kan dhiifama nu gaafatanii nutuu dhiifama nu godhaa jennee kadhannaa turre. Kanaaf waaqa galannaa ga'uu jedhee jira. Egaa jechuun otoo yeroo san warri Tigraay Finfinnee galanii jiraatanii achiin booda waan ta'uu danda'u hundumtuu hin beeka. Kanatu jira gara oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin oolmaa Oromiyaatti yoo deemin dura keessattuu qorichi Tigraay keessatti baay'ee rakkoo ta'ee jira. Kanaaf xiyyaaraan akka nu ergamu jedhanii warri Tigraay gaafatanii jiru. Keessattuu dhukkubsattoonni sukkaaraa akka malee rakkachaa akka jiranidha kan dubbataa jiran. Taanee oolmaa Oromiyaatiin waboon injifannoo argadhe jedha. Waboon injifannoo argadhe kan inni jedhu Boorana keessatti akkasumas Gujii keessatti iddoo lamaanittiyyu waraanan geggeesseen injifannoo argadhe jedhee jira. Sanaan alasii Wallagga dhiyaa keessa Mandiitti waraanni Eritiriyaa fi raayyaan ittisa biyyaa galanii lafa qulqulleessaa lafa kana deebisaa qabadhaa jedhanii ni ture. Haa ta'u malee kan qabatan sanaayyuu kan bakka isaan hin eeginitti eegnee tasaa ribnee eeguudhaani tarkaanfii irratti fudhanneeni tokkoon isheeyyuu nu harkaan baane tarkaanfii irratti fudhannee jirra. Kan haftee meeshaa waraanaa gattee gara bosonaatti baqattee jirti jedhanii jiru. Kanaaf Shawaa keessattis akkasuma waraanni haala cimeen itti adeemaa jira. Gara miidhaqanyutti tarkaanfii fudhataniini injifannoo lalisaa arganne jedhanii jiru. Gara gama biraatiin Gindabaratis akkasumatti jira. Amma akka fakkaatutti warri Biltsiginnaa kaayyoon isaanii lafa kan Tigraay keessattiyyuu lafa Amaaraa sanaa warri Tigraay qabatanii ture. Lafa Amaaraa san gadhiisisanii lafa Amaaraa erga gadhiisisaniin booda warri Tigraay lafa isaanitti galchanii jiru. Garuu lafa isaanitti galchanis Walqaayitii fi Humaraa harkumatti qabatanii warri Amaaraa akkuma harkatti qabatanitti gara
araaratti deemuudhaanii araara saniin booda suuta jedhanii tarii Tigraayiif deebisuu ni barbaadu jedhama. Kanaafi karoorri isaan qabanii lafa Amaaraa gadhiisisanii sanaaf waraanan dura bakka jirutti waraanan dura haala jirutti jedhu waboon immoo baay'ee lafa baay'ee kan inni qabate yeroo isaa waraana kaabatti geggeeffamu kanaadha. Kanaafi lafa waboon qabate kana deebisanii qabachuudhaan achiin booda woboo bakka waraanan dura jiru keessattuu bosona tokko keessatti qarqara lagaatti yookiin sululaatti deebisuudhaani achiin booda ammaanichi abdii qabna. Ammaanichi kaadireen keenya bulchaan aanaa bulchaan godinaa hin sodaatu yookiin haala sodaachisaan keessa hin jiru jedhanii sadarkaa amanuu bira ogeessisanii achiin booda gara mariitti deemu jedhamee jira. Gara mariitti gaafa deemanii suni olaantummaa isaanii kenna yoo barbaadanii kottaa ilaalaa yookiin abbaan fee ilaaluu danda'a. Geessa waboon hin jiru anatu kana bulchaa jira anatu kana bulchaa jira jedha. Kaadiree isaatiifis xinnoo tasgabbeessaa waan tasgabbeessuu fi isaanis tasgabbii saniini egaa gara bulchiinsatti deemuu danda'u. Kanaaf amma humna qabu hunda bobbaasee jira. Humna ofiitii olii humna Eritiriyaa bobbaaseera. Kanaaf amma jidduu kana haga torban 2 torban 3 waraanni geggeeffamu kun waan hunda murteessaa. Torban 2 torban 3 dhufu kana waraana kana woboon dandamatee waraana kana haala amansiisaa ta'een adabee jennaani achiin booda akirri kan gara wobooti kan inni garagaru yeroo sana bilchiginnaan humna oma humna sin qabdu waan gootu sin qabdu ergasiin booda Ameerikaanii waan araarame jettee cimsitee waan qabdeef Ameerikaan immoo diduu waan hin dandeenyeef jarri amma harka Ameerikaatti kufnee duu wayyaa jechaa jiru. Chaayinaas argine homaa nun gootu warri kunis yeroodhaaf afaan inni sossobu malee homaa akka nun goone arginee jirra. Kanaaf miiluma Ameerikaa irratti kufnee gangalannee duu wayyaa waan jedhamu jennoo akkasii qabatanii jiru. Akka dura Ameerikaa balaaleffachuun imperializimiin maaliin no more interference waan akkasii dhaabateera amma. Kanaaf kuni egaa kan nutti himu waan isaan hojjechuudha yookiin waan isaan yaadaa jiran kan haala nutti himu. Kanaaf warri deeggartanii warri qabsoo kanarra jirtanii yeroo kana jabaattanii yoo dhaabattanii wanti kun akkuma yaadametti itti fufee jiraate akkuma yaadametti sadarkaa gaariirra yoo ga'e waan gaarii fiduu danda'a jedhameeti yaadama. Egaa sanatu jira gara tokkooni. Egaa kanumaanii gara oduu itti aanutti deemnaa. Oduun itti aanu oduun keenya itti aanu waa'ee Biraanuu fi Yilmaa Mardaasaati. Biraanuu Juullaa fi Yilmaa Mardaasaa egaa gara Eritiriyaa deemanii jiru jedhama. Gara Eritiriyaa deemanii jiru, Eritiriyaa jiru jedhamaa jira. Eritiriyaa kan isaan deemanii fi waan barbaadanitu jira yookiin immoo Isaayyaas wajjin mari'achuudhaa fi walitti dhufeenyi Abiyyee fi Isaayyaas jidduu jiru baay'ee
qorraadha yeroo ammaa kanatti. Otoo akka durii ta'e otoo walitti akka fincaan walii dhuguu sana ta'e Abiyyitu deemaa tureyyuu yookiin immoo Isaayyaasitu dhufaa ture. Amma garuu Isaayyaas Abiyyi Ameerikaa jala galuun Isaayyaas baay'ee aarsee jira. Isaayyaas akkamitti otoo nuun hin mari'atinii nuti rakkoo keessa nu galcheeti. Abiyyi ofii isaatii Ameerikaadhaan walii galee nuti Ameerikaadhaan akka walii galu hin barbaanne jedhanii jiru. Kanarraa kan ka'e egaa amma wanti mul'achaa jiru amma akka mul'achaa jiru akki mul'achaa jiru egaa waan tokkotu mul'achaa jira jidduu isaaniitti. Wanti mul'achaa jiru kun ilaalcha yookiin immoo haala wantoota ittiin ilaalan irratti wal dhabbii qabu. Keessattuyyuu Tigraay wajjiniin araarri hin barbaachisu, warra wayyaanii wajjiniin araarri hin barbaachisu. Ayin araaramna taananii Eritiriyaan hunda caala miidhamtuudha. Eritiriyaanii kan rakkoo kana keessa galte, rakkoo amma keessa jirtu kana keessa kan galte balaa Abiyyitti, balaa Itoophiyaatti malee waan biraati miti. Kanaafi Abiyyi nu ganeeti wayyaanii wajjiniin dubbachuu jalqabee jira jedhaniiti. Gama biraatiin finxaaleeyyii Amaaraa wajjiniinis walii galtee qabu. Kanaaf Abiyyi cinaatti dhiisanii yookiin bira darbanii ofii isaaniitiin walii galaa jiru jedhamaa jira. Akkuma dheengadda isin gabaasneyyuu Eritiriyaan loltoota Amaaraa leenjisaa jirti jedhamee hamatama. Gama akka dhugaa ta'e hin beeknu. Wanti kuni karaa Tigraayin yookiin immoo karaa Humaraatiin kan inni galaa jiru jedhamaa jira. Kanaafi kun yoo hin ta'a ta'e jedhama. Kun yoo hin ta'a ta'e, kun yoo akkasittiin adeema ta'e rakkoo guddaa uumuu danda'a. Kanarraa kan ka'e amma Biraanuu Juullaa fi Yilmaa Mardaasaa gara Asmaraa ergamanii Isaayyaas akka sossoban, akka shilatanii fi akka maaloo jedhanii kadhatanii mufannaa sana keessaas akka baasanidha. Akkuma beekamu Joo Baayiden akkuma Abiyyi wajjiniin dubbateen Isaayyaas bahee televezyiinii irratti sa'aatii tokko guutuu waa'ee Itoophiyaa dubbatee, waa'ee Eritiriyaa daqiiqaa 30 maal akkas wayii dubbatee, sanaan ala waa'ee biyya biraati kan inni haasa'aa oole. Kana jechuun dhimma biyya ofiin qabu, dhimma biyya biraa malee. Kun immoo rakkoo guddaa uumaa. Hundumaafiyyuu haala amma jiru kanaanii gammachuu hin qabu. Deebii waan inni jechaa jiru kunis wanta finxaaleeyyiin Amaaraa barbaadanidha malee wanta biyyattiin barbaaddu miti. Dhugaa biyyattii keessa jiru beeksisuu hin barbaadani. Kanumaan gara oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu Agwaanii dugda Abiyyi cabsee jira jedhama. Egaa Agwaa keessaa nu baasu jedhanii hiyyaannee ture isaanii Agwaa keessaa ba'anii akkas taana Agwaa keessaa ba'anii rakkoo akkasii keessa hin galle jedhanii hiyyaannee ture. Haa ta'u malee maaliifi akka Agwaa keessaa bahanii agammaa wanti beekame hin jiru. Inni guddaan kan dhiittaa mirga namaatiif actually kan keessaa bahanii amma diinagdeen duraanii keessattuyyuu kophee fa'aa waan garaagaraa gara Ameerikaatti ergaa turanii amma leezar product yookiin immoo oomisha gogaa jedhamu kana parsantii 64 Ameerikaatti ergamaa ture. Kana jechuun egaa harka 3 keessaa 2 Ameerikaatti ergamaa ture. Warshaan gogaa kana duuguudhaan yookiin gogaa kana hojjechuudhanii yookiin waan garaagaraa gogaa kanarraa hojjechuudhanii akka kophee fa'aa, akka boorsaa fa'aa waan garaagaraa kana hojjetanii Ameerikaatti ergaa turanii. Isaan sun hundi kan isaan dhaabbatanii Ameerikaatti ergine
bu'aa irraa buusanne jedhaniiti. Haa ta'u malee otoon buusatiin hafanii jiru. Suni egaa rakkoo guddaa uumee jira jedhama amma. Rakkoo haganaa hagas hin jedhamne uumee jira jedhama. Kanaafi Agwaan baay'ee miidhaa jira. Isaan kana hubachuu reefu gana hubachaa jiru. Dura dhuguma Abiyyi akkasiin godha jedhanii yaadne isaanii Abiyyi akkasiin godha. Abiyyi inni nu haala kanaanii nu adaba yookiin immoo haala kanaanii rakkoo nurra gahaa jedhanii hin yaadne. Ameerikaan garaan jabaattu hin sobdi malee jechaa turani. Amma garuu suni akka dogoggora ta'ee himamee jira. Gama biraan jiddatti Oromoon hiikamuudhanii hidhamtoonni siyaasaa gammachuu jiddatti Oromoonni hiikamuu hidhamtoota siyaasaa gammachuu ibsatanii jiru. Egaa kana jidda warra jiranitu nuun ga'e warri jiddaa har'aa kan isaan nuun ga'aniin ergaa nuun ga'aniin har'aa uummanni koominiitiin walitti qabamee achiin booda koominiitiin walitti qabamee ibsa isaanii yookiin immoo gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Gammachuu isaanii ibsatan kanaanii hundumtuyyuu gammachuu qabaa. Haa ta'u malee warri kuni akkamitti kuni ta'aa jechuudhanii balaaleffachaa jiru. Keessattuyyuu alaabanii ABO achitti argamuuni lammaffaa alaabaan ABO achitti argamuun kuni warra kaanii aarsee jira. Keessattuyyuu warri finxaaleeyyiin akka Itoophiyaan DJ jedhamanii waan kana balaaleffachaati kan isaan jiranii. Waan kana balaaleffachaati kan isaan jiranidha. Akkamitti kuni ta'ee jiranii balaaleffachaati kan jiranii. Kanaafi namoonni baay'een waan kanarraa gammachuu hin qabanii jedhu warri finxaaleeyyiin. Keessattuyyuu ambaasaaddarri mataa isaatiin irratti argameeti kan qoonsilaa jechuudha irratti argamee eebbisee jira. Kanaafi jedhu gara tokkoon Abiyyi shaniin balleesse jedha malee shanii balleesse hin qabu. Maayyuu meeshaa waraanaa kenneefii jedhaa jira. Egaa isaanii waraana keessa jiru. Waraana saniin kan injifatee hin booji'a. Haala sanaan jiraachuun danda'amu hin beeknu. Gaddi tokko gammachuun tokko gadda tokko ta'uudhaanii akkamitti lammii tokko ta'anii biyya tokko wajjiniin ijaaruun akka danda'amu mamaadha. Baay'ee shakkii keessa waan nama galchuudha kuni. Kanumaan oduu itti aanutti deemnaa raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin uummata Affaar saamaa jira jedhamee jira. Egaa reediyoo Ahaduu jedhamu tokko kan warrumti banatee inni har'a gabaasa dhiyeessanii Affaar keessatti warri loltuun biyyattiitii fi poolisiin federaalaa nama Affaarii gara Finfinnee yoggaa deemanii iddoo tokko injirtu handhooftuu akkas waan jedhamu wayiiti. Achitti yoo achi ga'anii achitti isin wajjiniin deemnaa yookiin immoo isin eegumsa isinii goonaa jechuudhanii eegumsa sanaanii qarshii 10,000 ol akka gaafatanidha kan dubbatamaa jiru. Kanaan egaa biizinasii ta'aa jira. Ofumaa rakkoo uumanii ofumaa yoo kaffaluu didanii achitti rukutanii waan garaagaraa godhanii booddarra garuu ani kana goone yookiin immoo situ kaffaluu didee jechuudhaan uummata baay'ee miidhaa jiru jedhamaa jira. Uummanni akkasitti egaa hagama miidhamee bakka ga'u hin beeknu. Garuu dubbiin malaammaltummaa kun akka malee hammaachaa uummanni akka roorroon itti hammaatu gochaati kan inni jiru.
Taanee diiyaasporaanii miliyoona 25 qofa invest godhee akka har'a ibsametti raayyaan ittisa biyyaa egaa dhiifama. Diiyaasporaanii miliyoona 1 hin galaa jedhamee diiyaasporaan miliyoona 1 galees hin jiru. Diiyaasporaan galee yoo 1,000 waan ta'u hin fakkaatu haala jiruuni. Isuma keessaayyuu walakkaanii gara biyyaa dhufeetti deebi'ee jira. Abiyyi warra Tigraayidhaan keessatti hooggantoota siyaasaa hiikeera jechuudha. Baay'een isaanii mufatanii jiru. No more jedhanii dhufanii no more jedheen Abiyyis achi kanarraa kan ka'ee baay'een isaanii gaddanii jiru. Sanaan alas amma waa'ee investimentii irratti gaafatamanii tokko nuti invest gochuu hin barbaanna garuu mootummaa amanuu hin dandeenye. Mootummaan Abiyyi ganama waan biraa jedhee isaa booda waan biraa jedha. Abiyyi amannee akkamitti invest goonaa jedhanii jiru. Kanaan egaa doolaara miliyoona walakkaa yookiin kuma 500 kan hin caalle kan isaan invest godhanii jedhanii jiru. Kana jechuun waan baay'ee xinnoodha. Akka eegamee miti kan yeroo diiyaasporaan hin dhufa jedhamee akka yaadametti egaa yoo xinnaatee qarshiin biliyoona 1 hin argama jedhameeti kan yaadamaa ture. Namoonni tokko exaggerate godhanii jiru naannoo biliyoona 3.5tti kan tilmaaman jiru. Haa ta'u malee biliyoona 5.3 dhiisatoo qarshiin miliyoona 30 illee hin guunne qarshii miliyoona 25 qofa akka invest godhaniidha kan dubbatame. Kana kan gabaase miidiyaadhuma biyyattiiti. Kanarraa kan ka'e egaa baay'ee rifatanii jiru. Abiyyees egaa kanaan booda ammaan achi kan na baasu Ameerikaadha malee diiyaasporaas miti homaas nan gootanii jechuudhani. Miila Ameerikaa irratti kufuu yaadee jira. Egaa kanatu jira. Gama biraan asxaan biiroo barnootaa mormii kaaseera. Egaa asxaa keenya oolmaa addunyaatiin Antonio Guterres hedduun gaddi jedhee jira. Antonio Guterres egaa har'a karaa Tiwiitarii isaaniitiin kan isaan hedduun gadde jedhanii kan isaan gaddan immoo ammallee haleellaan xiyyaaraa kun dhaabbachuu diduu isaa Abiyyi Antonio Guterres yeroo meeqa Abiyyi bilbilee achi araara kana buusaa rakkoon Tigraay rakkoon waraana biyyattii keessatti deemu kunii furmaata argatu jedhee fudhatama argachuu dhabuu isaatiin achi hedduun gaddee jira. Ammallee taanan uummanni biyyattii isaanii nageenya fedhaa. Nageenyatu isaaf mala jedhee jira. Uummanni Oromoo silaa waan kanarraa bu'uun isaa malu. Uummanni biyyattii isaaniis waan kanarra bu'uun isaa malu. Addunyaanarraa tattaaffii guddaarra jirti. Guddina diinagdee argisiisaa jirti. Guddina aadaa, guddina saayinsii argisiisaa jirti. Biyyoonni baay'een kana hojjannee kanatu nu hafaa, kana uumne kanatu nu hafaa, kana guuttanne kanatu nu hafaa jechaati kan isaan jiranii. Keessattuu silaa yeroo kanatti infraastrakcharii irratti warshaan keenya maal oomishaa jira, yuunivarsiitiin keenya maal oomishaa jira, karaan keenya maal fakkaataa, buufanni xiyyaaraa hojjetamee jira. Isaadha kan nuti mari'achuu qabnu. Garuu gatii Abiyyi iyyartuu akka Abiyyi kun biyya bulchaa jiranii fi iddoo hundatti waraana, iddoo hundatti abidda, iddoo hundatti meeshaa waraanaa bituu malee meeshaa nagaa bituun hin mul'atu, hin argamu. Kanarraa kan ka'e uummanni biyyattii rakkoo guddaa keessa galee jira. Hunda keenyatu rakkoo keessa jira. Biyya kamiyyuu haa jiraannu qalbiin keenya biyya keessa jira. Ganama galgala wanti nuti gaafannu diiyaasporaa guutuun qalbiin maaltu biyyatti deemaa jira, lammii keenyarra maaltu gahaa jira kan jedhudha. Diiyaasporaan biyya kana jiru hundi jechuudha. Dhimma wanta Ameerikaa keessatti deemaa jirurra wanta biyyattii sana keessatti deemaa jirutu qalbii keenya fudhatee yaaddoo nutti ta'ee jira. Kun hundi kan ta'uu danda'e immoo nama yaraa akka Abiyyi kana achirraa qabaachuu isaa otoo namni nagaa, otoo namni uummataa yaadu, otoo namni uummataaf
quuqama ummataa qabu achirra jiraate kaleessatti deebi'uu baate Haayile Sillaasee Minilikitti deebi'uu baate kan kan kalee tole bades toles ammaanatti nu ga'eera. Waan sanaa qabsoo keenyan qabsoo manni geggeessan kan maaliin iyyuu miti qabsoo manni geggeessan sun hundi jijjiira. Wayyaaniin waan geggeessiteef miti. Duraan dursee wayyaanee miti. Dargiin qabsoo manni geggeessan yeroo sanitti ijoolleen barattoonni qabsoo waliigalaa geggeeffameen mootummaan Haayile Sillaasee kufe malee lafaa ka'ee dargiin mootummaa Haayile Sillaasee hin jijjiirre. Kana hin amanu Abiyyi. Abiyyi akka inni jedhutti namoonni muraasni wayii Haayile Sillaasee jibbanii kudeetaa geggeessanii malee Haayile Sillaaseen sirrii ture. Waan dogoggora sana laaluun hin barbaadu. Achiin booda Haayile Sillaaseen dargiin dhufe dargiinis wayyaaneen waan Ameerikaan warri biraa gargaaraniif dargii jijjiirte malee ummanni kana keessatti gahee hin qabu. Kanaafiyyuu wanta namoonni kun dargiinii fi wayyaaneen dogoggoranii kanaaf dogoggora isaanii sana dhiisnee warra durii sanarraa seenaa itti fufsiisuudhaa fi seenaa achirraa waan gaarii fudhannee waan akkasitti kan inni deemu. Waan akkasitti gaafa deemu ummanni qabsoo ummataa kana guutuu bishaan itti naqa. Ummanni maal godhe? Ummanni tokko yeroo hundumaayyuu qabsoo geggeessaa seenaa qabaa qabsoo geggeessuu sana keessatti injifannoo argatee qabaa injifannoo sanarra dhaabbatee injifannoo itti aanuu fi aggaammata. Maaliif rakkoo kaleessaa sanarraa rakkoo bareetii suni akka ittiin deebine godha. Haayile Sillaasee kan inni kuffise sirna abbaa lafaati. Sirni abbaa lafaa gadheedha. Hunduma caala. Sirna abbaa lafaa sana ummanni qabsoodhaan jijjiiru. Qabsoo sana amanuu dadhabuun ummanni dhuguma qabsaa'ee lafa ofii deebifateera jedhanii amanuu dadhabuuni dadhabbina guddaadha. Kuni hanqina sammuu qabaachuu jechuudha. Dhugaa jiru haaluudhaani illuushinii hin jirre keessa galuu qofaadha. Kanaaf egaa Abiyyi amma kan badiin kun hundi kan uumame egaa aga mootii addunyaa Antonio Guterres biyyattiitti hin gadda jechuu kan inni ga'e. Kanuma wajjiniin egaa Ameerikaanii torban dhufutti nama ergaa jirti. Namni ishiin ergitu amma Mooliifee fi Saatarfiild, Deevid Saatarfiild Itoophiyaatti ergaa jirti. Kan isaan deemanii dura gara Saawudii deemuudhaanii michoonni Suudaanii walgahii gaggeessu. Nan inaafe Suudaanitti kanaanii michoonni Suudaanii Saawudiitti gaafa mari'atanii michoonni Itoophiyaa mari'atanii hin beekan. Biyyattiin michootuma illee hin qabdu. Biyyootuma michuu ta'an biyyootuma hiriyyaa ta'an hin qabdu biyyattiin. Hiriyyaan Abiyyi hiriyyaan bara Abiyyi keessa hiriyyaan Itoophiyaa ektiraadha. Ishiidhaan iyyuu kun wal lolaa jiru. Sumaaleen sanaan ala firan qabdu. Dhimma walitti dhufanii mari'atanii akkasitti isin goona akkasitti isin gargaarraa kan jedhan hin jiru. Egaa kana keessa sadarkaa kana keessa geenye amma biyyoota biraattis baay'ee kan hinaafnu jira. Keeniyaan achitti kan itti naafanidha. Taanzaaniyaan kan itti naafanidha. Maaliif kan warra success